Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu barnoota keenya waa'ee sirna hooggantummaa jedhu irratti kutaa garaa garaa fudhannee isinii dhiyaanneerraa nu wajjin turuu keessaniif isin galateeffanna gooftaan isin haa eebbisu. Kutaa keenya sadarkaa irratti hooggantummaan sirni geggeessuutiif geggeeffamu Waaqayyootiif maal fakkaata isa jedhu tuqaa gurguddaa sadii walii wajjin ilaalleerra. Har'a immoo wanti walii wajjin ilaaluudhaaf barbaannu sirni hooggantummaa dhibuun maal fakkaata maal fida eessaas dhalata isa jedhu kanatti walii wajjin ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Sagalee Waaqayyoo keessatti Isaayyaas boqonnaa 5 keessatti gooftaan waa'ee dhaabbii ija waynii isaatii yeroo dubbatu akkas jedhee wanta barbaachisu hundumaa godheeraaf naannaa isaatti qotee dhagaa keessaa baasee lafa dal'aa itti ijaaree lafa bishaan itti kuufatu itti ijaaree akkas jedha sagaleen Waaqayyoo maaliif ija hadhaa'aa jalaa baase. Gaaffiin Waaqayyoo inni guddaan isa kanadha. Ijoolleen koo manni koo wanta isaaniif gochuun naaf ta'u kanan isaaniin godhin hafe maaltu jira? Kana dabarsee maaliif ija hadhaa'aa jalaa baasanii inni jedhu gaaffii Waaqayyooti. Gaaffii hunduma keenyaas ta'utu isaaf ta'a. Manni Waaqayyoo, sabni Waaqayyoo maaliif ija hadhaa'aa baasa? Maaliif nu gidduutti lolli gargar caccabuun wanta akkasii kun dhaga'ama jenneetu gaaffii kana gadhaabannee barnoota keenya itti fufna. Wanti hubachuun nuuf ta'u wanti guddaan tokko sagaleen Waaqayyoo akka nutti himutti baroota ijoollee Waaqayyootiif cimaadhaaf dukkanaa ta'an bara lama sagaleen Waaqayyoo dubbata. Barri jalqabaa bara abboota fardii jedheetu sagaleen Waaqayyoo addaan baasee kaa'eera. Macaafa maqaa kanaan dhaametu jira sagalee Waaqayyoo keessa bara abboota fardii jedha. Waa'ee bara kanaa dhimma amma barnoota irratti qopheessine kana wajjin wal qabachiifnee gadi fageenyaan hin ilaalla. Kanaaf isa addanatti dhiiseen waa'ee bara isa lammaffaa dubbachuudhaaf barbaada. Barri inni lammaffaan immoo macaafa raajicha Milkiyaas keessatti isa caafamee jirudha. Bara dukkanaa bara sabni Waaqayyootiif Waaqayyo afaan isaanii adda adda ta'e, yaadni isaanii adda adda ta'e, yaada Waaqayyoo bara inni itti fudhatamaan taane saba isaa gidduutti bara akkasii akka inni jiru sagaleen Waaqayyoo dubbata. Amma gaas deebi'ee waa'ee baroota abboota fardii kanaan dubbachuudhaaf barbaada. Yoom dhalate isa jedhu yaada isaan isinii kaasuudhaaf barbaada. Macaafni abboota fardii macaafa Iyyaasuu booddee dhufa. Macaafni Iyyaasuu yeroo jalqabu akkas jedha. Museen garbichi koo du'eeraatii ati ka'i saba kana hin boqochiiftaatii saba kana fuudhiitii gara fuulduraatti adeemi jedhee Iyyaasuutti ergaatiin jalqaba Waaqayyo. Macaafni Iyyaasuu maalirraa jalqabe? Museen du'ee geggeessaa gara biraan mana Waaqayyoo keessatti ka'ee saba Waaqayyoo boqochiisuudhaaf otuu inni adeemu jalqaba. Otuu macaafni kun hin jalqabin dura Museen otuu hin du'in Waaqayyo maal jedhee Musee du'uudhaaf waan kaatee jirtuuf harka kee Iyyaasuu irra kaa'iitii dhadhaa geggeessummaa keetii itti dabarsi. Saba kana haa boqochiisuuti iddoo eebbaatiin haa ga'u jedheetu Waaqayyotti dubbata. Maal jechuudha? Macaafni Iyyaasuu macaafni dhaalaa sababa inni jiraateef sababa tokkittiidha jechuudha. Innis immoo sababa Waaqayyo Museetiin humna hooggantummaa keetii dabarsi. Sirna kana dabarsi ittiin jedheef duwwaadha jechuudha macaafni Iyyaasuu kan inni jiraate. Maal jechuudha? Hooggantummaan lafa jirretti waan itti fufu dhaloonni hin jiru jechuudha. Macaafa Iyyaasuu booddee garuu bara abboota fardiitu dhufe. Macaafni abboota fardii immoo maal jedhee jalqabaa? Bara Iyyaasuun du'e jedheetu jalqaba. Museen yeroo du'e Iyyaasuutti hooggantummaa dabarsee, Iyyaasuun yeroo du'e garuu eenyutti iyyuu hin dabarsine. Sababa Iyyaasuun hooggantummaa hin dabarsinii fi bara abboota fardii dhalate. Bara abboota fardii yeroo dhalate immoo boqonnaa tokko macaafa abboota fardii dhattanii yoo ilaaltan sagalee dinqisiisaa tokko nutti dubbata. Maal jedhaa? Bara sana jedha. Bara abboota fardii Beetelihemtu beela'ee jedha.
Beetliheemtu beela'ee jedha. Beetliheem jechuun mana daabboo jechuudha. Okay? Abbootni firdii maaliif dhalate jenneerra Iyyaasuutu hooggantummaa akkuma Museerraa fudhatee dabarsuu dadhabe. Yeroo hooggantummaan hin darbine abboota firdiitu dhalate. Bara abboota firdii immoo Beetliheemtu beela'e. Mana daabbootu beela'e. Manni daabboo waan beela'eef egaa waan baay'eetu isa booddee raawwate. Warra raawwatan gurguddaa keessaati inni tokko Elimelek nama jedhamu Naa'oomii haadha manaasaa wajjin biyya Beetliheem keessaa ka'anii Beetliheem waan beela'eef manni daabboo duwwaa waan ta'eef manni eebbaa iddoo beelaa waan ta'eef achii ka'anii gara Mo'aabitti gadi bu'anii jedha sagaleen Waaqayyo. Bara abboota firdii bara baay'ee rakkisaa seenaa ijoollee Waaqayyoo seenaa saba Waaqayyoo keessatti hooggantummaan lafa dhaban bara abboota firdiitu dhalata. Amala bara abboota firdiin isinitti dubbachuudhaaf barbaada. Sagalee Waaqayyoo keessaati macaafuma maqaa kanaan caafamee jiru keessatti si'a 4 ol amala bara abboota firdiitu nuu caafamee jira. Boqonnaa 17 lakkoofsa 6, boqonnaa 18 lakkoofsa 1, boqonnaa 19 lakkoofsa 1, boqonnaa 21 lakkoofsa 25 irratti sagalee gadi deebi'anii dubbatamantu jiru amala bara abboota firdii nutti himuudhaaf. Innis maal jedha? Bara sana mootiin Israa'el keessa waan hin jirreef namni waanuma garaa isaatti dhufe waanuma yaada isaatti dhufe raawwata ture jedha. Bara abboota firdii maal fidee Beetliheemin beelesse namni akka Elimelek maqaan isaa Waaqayyo gooftaadha jechuudha. Naa'oomiin urgooftuu jechuudha. Namoota kaleessa Waaqayyo gooftaadha jedhaniif jireenya isaanii urgaa'utu bara beelaa biyya Mo'aabitti gadi bu'an. Maalirraan kan ka'e hooggantummaan iddootti waan ka'e sagaleen Waaqayyo isa nutti hima. Mootiitu hin turre, geggeessaatu hin turre. Lafa geggeessaan hin jirre immoo sabni Waaqayyo maal godha? Waanuma yaada garaa isaatii hojjeta. Waanuma fedha isaatii hojjeta. Obboloota koo ija Waaqayyoo keessatti hoogganaa dhibe, geggeessaatu dhibe, dura bu'aatu dhibe yeroo jedhamu wanta inni fidu wanta gurguddaa kana akka inni ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti dubbatana. Isa keessaati wanti nu itti jabaanni ilaaluun nuuf ta'u namatu waanuma yaade hojjetaa jedha. Waanuma itti dhaga'ame hojjeta. Geggeessaan teessoo irra taa'ee utuu inni jiru inni lafa taa'u waanuma isatti dhaga'ame geggeessaa sana keessaan raawwachuudhaaf harka isaa diriirsa malee sirna geggeessummaa sana jalatti qabamee jireenya bu'aa buusu jireenya mo'ichaatiif humna isaa kennu kontribiutii gochuu kan jedhutu saba Waaqayyoo keessaa fudhatamaa adeema. Sagaleen Waaqayyoo isa kana kan inni gadi fageenyaan nutti geggeessaa dhibuun kan inni fidu inni guddaan namatu akka jaalala isaatii ta'a. Akkasuma sagaleen Waaqayyoo maal nutti hima? Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 29 keessatti lafa mul'anni hin jiru, lafa abbaan mul'ataatiif geggeessaan hin jiru, namoonni waanuma fedha isaanii raawwatu, waanuma garaa isaanii raawwatu jedheetu nutti dubbata. Egaa akkuma sila dubbadhee Beetliheem yeroo beeloftu immoo wanta inni ta'u yaada kanaan qabne ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Namoonni yaada mataa isaanii gochuu yeroo jalqabanii mootiin waan hin jirreef yaada mataa isaanii jiraachuu jalqabu. Geggeessaan waan hin jirreef yaada mataa isaanii jiraachuu jalqabu. Yaada mataa isaanii jiraachuun immoo biyya eebbaa beelessaa jennee dubbanneerra. Amma akka na duukaa buutan hin barbaada. Biyyi beela'e kun yeroo beela'u namni gara ammas yaada mataa isaatiif murteeffannaa mataa isaatii raawwachuutti waan adeemuuf beela'uun biyyichaa maal godha nama gara Mo'aab fakkeenya biyya lafaa isa ta'e namoonni mana daabboo keessaatii gara Mo'aab akka isaan adeeman duwwummaatti akka isaan adeeman isaan kakkaasaa jechuudha. Manni Waaqayyoo kan inni onuuf Makniyata isaa keessaati inni guddaan inni tokkichi kana wajjin walitti qabatee jira. Akkuma sila dubbadhe hoogganaan yaada Waaqayyoo keessatti karaa balbala eebbaa waan ta'eef
yeroo ganaan dhibu yeroo yaadi waaqayyoo iddoo tokko irratti dhibu kaleessanni eebbifamaa ture Beetliheem amma immoo iddoo beelaa iddoo eebbin jirre ta'etu balballi sun cufama. Balballi sun waan cufameef biyyi eebbaa waan beela'eef namoonni gara biyya lafaatti dhaquu jalqabu. Namoota lamaan kanaa sila tuqee isinii kaaseen ture maqaamti isaanii iyyuu sirna Israa'el keessatti maqaan iddoo ulfina qabeessa qaba waan ta'eef waan jireenyaa dubbata ergaa qaba waan ta'eef Elimelek yookiin immoo Naa'omiin ijoollee ishee lamaanii wajjin Mo'aabitti gadi bu'anii waan horanii waan qaban isa baqachuudhaaf jedhan jalaa otuu hin ba'in Mo'aabuma keessatti waan qabdu hundumaa dhabdee abbaan manaa jalaa du'e ijoollee ishee jalaa du'anii harka qullaa qabattee kan baate hundumaa Mo'aab keessatti gattee haadha manaa mucaa isheetii tokkittii wajjin Ruutii wajjin deebitee gara Beetliheem akka isheen dhufte sagaleen Waaqayyoo nutti yeroo deebitee dhufte Waaqayyoo Beetliheemiin deebi'ee akka yaadate dhaga'ani jedha biyya Mo'aab keessa ta'anii Waaqayyoo sirna hooggantummaa Beetlihemitti waan deebi'eef Waaqayyo Beetliheemin yaadate. Beetliheemin yeroo yaadate kaleessa gara Mo'aab warri baqatan Naa'omiidhaaf maatiin ishee kaan achitti du'anii Naa'omiin Ruut haadha manaa obboleessa isheetii wajjin duwwaa deebitee dhufte. Yeroo isheen deebitee dhuftu namoonni biyyaa wanta isaan jedhan kun Naa'omii miti jedhanii yeroo isaan gaafatan Naa'omiin akkas jette maaloo adaraa akkas naan hin jedhina maqaa koo Naa'omiitiin na waamina maaraa naan jedha hadhaa'eeraan jireenyi natti hadhaa'eeraa jette. Maalirraa kan ka'e hooggantummaan yeroo dhibu jireenya namaa keessatti waan dhufu isa kana hin harca'a namni. Hin ciccita jireenya namaa obboloota koo kan jirutu dhibamaa adeema. Kanaafiyyuu biyya eebbifaman keessa dhufnee eebba nyaachuu sababa nuyi dadhabnuuf keessaa inni guddaan sirna hooggantummaatu hafuura keenya keessa hawaasa keenya keessaati ciccitaa waan jiruuf Waaqayyoo eebbisuu dadhabaa. Beetliheem keenyatu beela'aa. Biyya eebbaa keenyatu biyya gogaa nutti ta'a. Kanaafiyyuu barnoota keenya kana booddee dhufan irratti qoricha isaa fudhannee isinii dhiyaanna maal goonee kana keessaa baana isa jedhu isinii wajjin hirmaannaa Gooftaan isin haa eebbisu.